Harka fuunee daawwattoota keenya amma oduu keenya kan guyyaa har'aaf qabannee isin biraan geenna. Jalqaba irratti ammoo waraana Filisxeemii fi Israa'el irratti kan deemaa jiru gabaasaan keenya amma harkaan nu dhiyeessu ta'a. Israa'el itti fufeeram gootonni injifannoo weerartoonni ammoo caba isaanii lakkaawwachaa jiru. Gama Hizbullah, gama Huutii, walakkaan Al-Qassam, Al-Quds, Al-Aqsaa, Hamaas dhimmi mana murtii haqaa idil addunyaa kan addunyaa bakka lamatti addaan qooduuf jedhus ni jira. Ziyoonistittiin Israa'el daba isii karoora abbaa biddeenaa isii Ameerikaaf Biriteen faa baha jiddu galeessaa keessatti milkeessuu dandeessi laata? Ijoolleen Filisxeen Hamaas itti gaafatamummaa uummata biliyoona lama baadhatee intifaadaa irra jiruun bakka qulqulluu islaamaa sadaffaa masjida al-Aqsaa biyyaa fi uummata isaa tiksee addunyaa boqonnaa biraatti ceesisuuf daandiin inni eegale akkam isa kamilaata? Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Hamaas fi Ziyoonitti Israa'el itti fufeeram. Onkololeessa torba 2023 kan eegale qabsoon Al-Aqsaa kunoo sanbatni har'a guyyaa 141ffaadhaan ijoolleen Filisxeen bakka firris alaanis isaan itti madaale hin jiranu. Gootonni fuula amaama kan jaarraa kana keessa ija siyaasaatiin isaa ta'u kan hidhannootiin madaalaman kan gatiin bahuudhaaf miti. Addunyaan gama gamana isaan balleessuuf walitti yaahe akka bineensaa bakka argetti atuuf heeboo qarfate diinni ka'ee wal kaasee ijoollee Filisxeen isaan balleessuuf bajanni biliyoonni hedduu dhangala'eera gadi namaas jiram. Misaayilonni gara Filisxeenitti deebi'anii akeekkatanii giimii darbatu. Qawween afaan isaa gara Al-Aqsaatti deebise abidda tufuu itti fufeeram. Xiyyaaronni waraanaa Gazaa irra marsanii Al-Quds Salahaddin Yusuf ibn Ayyub yookaan Salahaddin Al-Ayyubitiin hojjetame. Har'a ammoo Al-Qassamiin Al-Qudsiin eegama Hamaasiin tikfamam. Dhugaadha waraana irra jiru diinni gamanaa waliin ka'ee Gazaa bobeessaa jiram. Filisxeenota buqqisuuf Al-Aqsaa jigsuudhaaf bun Filisxeenota hedduu darbeera. Baay'eetu wareegame. Qe'een isaanii barbadaa'eera. Magaalaan manca'eera. Musliimonni miiliyoonni akka biyya isaanii gadi dhiisanii godaanan godhamaniiru. Ammas godhamaa jiru. Daa'imman abbaa malee hafan. Caccabaa gamoolee jala nafni nama kan lubbuun keessa jiruu fi hin jirre argamuun Gazaa keessatti hanga aadaa fakkaachuutti ga'eera. Garuu qixuma sanaan gootonni diinaaf hin jilbeeffanne isaan gootummaan isaanii ijoolleen Filisxeen goototni musliimaa diina bobeessaa jiru. Hundaa ol iyyuu deeggarsaa fi ajaja Ameerikaaf Biriteen irraa argattuun keessumaa taatee kan irratti simatamte Filisxeen weeraruuf riba malee kan bulaa jirtu Israa'el akkuma dhaadattetti Filisxeenin weeraruu Gazaa qabachuu Filisxeenota dachee isaanii irraa hari'uu hin dandeenye kun abjuu qofam. Intifaadaan qabsoon kun erga eegalee waggoottan dheeraa lakkaa'amaniiru. Qabsoon marsaan biraa lolaan Al-Aqsaa ammoo onkololeessa torba dho'e baatiiwwan 3 oliif waraanatu jiram. Dajjal Beniyaamin Netanyahuun kan hoogganamtu Ziyoonistiin Israa'el loltoota isii qaba jettu ergama duguggaa sanyii raawwachuu fi Filisxeen weeraruu itti kennatte irraaf jalaan gara Gazaatti ergatte. Homa gootummaa hin lakkaawwanne birgeediiwwan waraanaa isii gurguddoon caccabanii diigamanii Gazaa keessaa ba'an. Al-Qassam taa'uuf ka'uu isaan dhowweem. Abbaan biddeenaa isii kanneen akka Ameerikaa faan Israa'eliif meeshaa waraanaa jira jedhamu kennanii waliin Gazaatti duulu. Hamaas fuulaa fi fuulatti isaan quunnamam. Hireen isaanii haleelamuu, mo'amuu, cabuu, baqachuudhaan. Afrikaan kibbaa Israa'el Gazaa keessatti yakka duguggaa sanyii raawwatteetti jechuun mana murtii haqaa idil addunyaa Heegitti himata itti banuun kan yaadatamudha. Yeroo biyyoonni addunyaa kana keessumaa isaan galgala ganama nageenya mirga ilmaan namaa, mirga daa'immanii, mirga dubartoota, nageenya tasgabbii, olaantummaa seeraa diimokiraasii jedhu afaan isaanii hin buune dhugaa irra ijjatanii kan dhaane osoo jiru kan dhaaname dhaanuuf kan cabe cabsuuf fiigan. Yeroo addunyaan isa weerarame, isa ajjeefame, isa buqqifame, isa diigame, isa farrajame dhiisee, isa ajjeese, isa barbadeesse, isa buqqise tumsu kanatti Afrikaan kibbaa ammoo lakkii dhugaan isa miti. Isa isin irra ijjattan kana malee sobdanii hin fakkeessinaa. Osoo an jiru abadan dhugaan hin micciiramu jechuun Filisxeeniif, Filisxeenotaaf, Gazaa, Al-Qudsiif bakka qulqulluu Islaamaa sadaffaa masjida Al-Aqsaa tiksuuf gaachana taatee dhaabbatte.
ilaa yaa biyyoota dhihaa kana gochuu kootiif waan isin na gochuuf deemtan hin wallaalle shiraa fi daba isin aadaa jireenyaa godhatanii ittiin jiraattan nan beeka kun garuu abadan haqaaf dhaabbachuu Filisxiinota gidirfamaa jiraniif da'oo ta'uu irraa duubana hin deebisu jechuun imanni yakka duguggaa sanyii biyya Neelsan Mandeellaa kan bilisummaa Filisxiin malee bilisummaan keenya guutuu akka hin taane inni beekna jedhe Afrikaan kibbaa Israa'el irratti ibbante ilaalamaa jiram adeemsichis haa ta'u murtiin kennamu hangam haqa qabeessa ta'an waan mul'atuuf ta'uudhaan manni murtii haqaa idil addunyaa Heeg garuu dhimmicha qabatee irratti hojjetaa jiram. Bu'aa zeeraa Israa'el lafa Filisxiin qabachuun ishee fidu irratti walgahii kana irratti biyyoonni 52 yaada isaanii kennum dhaddachi ummataa kun wixata darbe kan eegale yoo ta'u murtee yaa'iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhuma bara 2022 baase irratti hundaa'uun torban tokkoof kan itti fufu ta'uun ibsameera. Murtiin kun manni murtichaa imaammataaf gocha Israa'el baha Yerusaalem dabalatee lafa Filisxiin kan qabatte irratti kan hundaa'u yaada gorsaa biyyoonni hanga ammaatti yaada isaanii ibsatan harki caalaan isaanii Israa'el weerara Filisxiin irratti raawwataa jirtu akka dhaabdu gaafataniiru. Hooggantoonni biyyoota tokko tokko Israa'el karoora haleellaa lafa Rafaa keessatti raawwachuuf qabdu akka dhiiftu dhiibbaa guddaa uumaa jiru. Magaalaan kun yeroo tokko magaalaa kibba Gaazaa naannoo nageenyaa jedhamte kan xiyyeeffannaan isii magaalaa kanam. Israa'el haleellaa isii kana yeroo itti fuftee jirtutti Awustiraaliyaa Kanaadaa fi Niwuziilaand kamisa darbe ibsa waloo baasaniin dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatu kan gaafatan yoo ta'u Israa'el naannawicha weeraruun balaa hamaa akka qabus hubachiisaniiru. Lammiileen bakki isaan dhaqan bira hin jiru. Israa'el michoota isiillee taanaan dhaggeeffachuu qabdi jedhan muummichi ministeera biyyoota sadanii Antoonii Albanizii, Justin Trudeau fi Christopher Luxon. Gama biraatiin Ayirlaandii fi Ispeen gamtaan Awurooppaa gocha mirga namummaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwatte akka ilaalu gaafatan. Muummichi ministeera Ispeenii fi Ayirlaand Pedro Sánchez fi Leo Varadkar xalayaa waloo barreessaniin Rafaa irratti duuluun balaa guddaadha addunyaa guutuufis yaaddoodha addunyaan kana dura dhaabbachuu qabas jedhaniim. Hoogganaan liigii Arabaa haleellaan Israa'el Rafaa keessatti raawwattu balaa namummaa kan fiduu fi tasgabbii naannichaa balaadhaaf kan saaxiluudha jechuun akeekkachiisan. Karoora maraataa kana dhaabuuf qaamoleen ulfaatina haala kana hubatan hundi hatattamaan tarkaanfii akka fudhatan gaafachaa jira jechuun barreessaan olaanaan liigii Arabaa Ahmed Abol Gheit kamisa darbe dubbataniim. Haqaaf dhaabbileen idil addunyaa dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchuu fi ajjechaa sukkanneessaa guyyaa guyyaan raawwatamu kanatti xumura gochuu yoo dadhaban hiikni isaanii maali jechuunis gaafatan. Kooriyaan kibbaa karoora Israa'el irratti yaaddoo guddaa kan qabdu ta'uu ibsite seera addunyaatiin eegumsi lammiilee nagaaf akka taasifamu karaa ministeera dhimma alaa isiitiin ibsa kenniteen gaafatteetti. Dubbii himaan Chaayinaa mana murtii haqaa idil addunyaa duratti Israa'el lafa Filisxiin qabachuun isii seeraan ala waan ta'eef maqaa ofirraa ittisuutiin gochi isiin raawwatan ala ofirraa ittisuufis taanaan mirga hin qabdu jedhaniim. Dubbii himaan Chaayinaa itti dabaluudhaan haqni Filisxiin dhokfamee yeroodhaaf ture itti fufee jiraachuu haaluu hin qabdu addunyaan jedhaniim. Weerarri Israa'el Gaazaatti gaggeessaa jirtu akka dhaabbatu irra deddeebiin gaafataa kan turte Chaayinaan furmaanni jiru haala mootummaa lamaa ta'uunis ijjannoo isiitiin. Ministeerri dhimma alaa Joordaan Ayman Safadiin Israa'el seera idil addunyaatiif dhimma hin qabdu kan jedhan yoo ta'u kaayyoon isii Filisxiinota qe'ee isaanii irraa buqqisuudha jedhaniim. Al-Safadiin Israa'el Gaazaatti duguggaa sanyii raawwachuu fi lubbuu lammiilee Filisxiin kumaataman achitti balleessuu isii himuun lammiileen Filisxiin walakkaa miliyoona ta'an Gaazaa keessatti beelaan du'aa jiraachuu fi sadarkaa beelaa hamaa ta'een rakkachaa jiraachuu ibsaniim. Bakka bu'aan Iraaq gama isaaniitiin Israa'el guutummaan guututti Filisxiinota buqqisuuf hojjetaa jirti jedhaniim. Israa'el yakka raawwatteef itti gaafatamuu qabdis jedhan. Iraan gama isiitiin Israa'el Gaazaatti weerara gaggeessaa jirti kan jette yoo ta'u mirga hiree murteeffannaa lammiilee Filisxiin sarbiteetti sarbuus itti fufteetti jetteem. Itti dabaluudhaanis Israa'el bara 1948 irraa kaasee lammiilee Filisxiin biyya isaanii irraa buqqisaa jiraachuu ibsite Iraan. Bakka bu'aan Ayirlaand gama isaaniitiin Israa'el qubsuma ofii babal'ifachuuf Filisxiin weeraraa jiraachuu ibsanii seera idil addunyaa kabajuuf dirqama akka qabdu hubachiisaniim. Jilli Filisxiin kan ministeera dhimma alaa biyyattii Riyaad Al-Maalikiitiin durfamu Israa'el sirna koloneeffataa sirna apartaayidii ordofaa kan jirtu ta'uu ragaan deeggare ibseeram. Ameerikaa, Biriiteenii fi Jarman faan garuu ijjannoo Israa'el waliin Gaazaa weeraruuf qaban cimsanii itti fufaniiru.
lolli ammallee itti fufeeram. Gareewwan mujaahidoota Filisxiin Hamaas jaarni Islaamaaf isaan biroo Gazaa bakkoota garaa garaatitti Ziyoonistii waliin lolatti jirum injifannoo gurguddaa gonfachaa jiru. Gazaan alattis qubsuma Izraa'el hedduu irratti haleellaa raawwataa jirum. Izraa'el garuu loltoota kana kallattiin qunnamuu dhiiftee haleellaa siviilii keessumaa daa'immaniif dubartoota irratti raawwattu itti fufteetti. Manneen barnoota, hospitaalota, masjiidota, kaampii lammiileen buqqaan keessa qubatan rukutuu akka gootummaatti ilaalti. Kanumaanis onkololeessa darbee irraa eegale hanga har'aatti weeraraa fi duguggaa sanyii Izraa'el Gazaa irratti raawwatteen lammiileen Filisxiin 29,600 ol kan wareegaman yoo ta'u namoonni 69,700 ol ammoo madaa'u ministeerri fayyaa Gazaa beeksiseera. Sadarkaa siyaasaatti mariin dhukaasa dhaabuu akkasumas booji'amtootaa fi hidhamtoota wal jijjiiruu jidduu seentummaa Qatariif Masriitiin kaleessa waaree booda Faransaay Paarisitti eegaleera. Gama biraatiin Hizbullaan gama daangaa Libaanoosiin gareen Ansaar Allah Huutiin ammoo galaana diimaa irratti Izraa'el fi faayidaa isii haleeluu kan itti fufan yoo ta'u Hamaasiin waliin ta'uun hanga isiin weeraraa fi duguggaa sanyii Gazaa keessatti raawwataa jirtu dhaabdutti Izraa'el loluu akka itti fufan akkasumas biyyoota isii deeggaranis akka haleelan deebi'anii waadaa isaanii cimsaniiru. Biraatiin ammoo IMF fi Misriin Paakeejii deeggarsaa baay'ee bal'aa akka barbaaddu dubbatte. Dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa IMF fi qondaaltota Masrii waliin sagantaa liqii biyyattiin qormaata diinagdee sababa dhiibbaa haala amma Gaazaa waliin wal qabatee dhufe deeggaruuf qophaa'inni jiru gaarii agarsiisaa jira jedheera. IMF fi aanga'oonni Masrii yeroo ammaa gama liqii Kaayiroo doolaara biliyoona 3 amma qabdu gaggeessaa jiru. Dubbii himtuun IMF Juulii Kozaakii qormaata baqattoota Gaazaa irraa gara Masrii seenuun eegamu irraa kan ka'e Masrii fi paakeejii deeggarsaa baay'ee bal'aa barbaachisa jedhan. Masriin fedhii faayinaansii haftee akka hin qabne akkasumas sagantichi tasgabbii diinagdee maakiroo fi faayinaansii mirkaneessuu akka danda'u mirkaneessuuf aanga'oota Masrii fi michoota isaanii waliin baay'ee walitti dhiyeenyaan hojjechaa jirra jedhan.